Michiyoo gaan fideemmoon aadinaadha. Amma michoon kaameraa duuberte jechuudha. Kaameraa duubertii yoo isin hayyamtan asii baasaa yookaan immoo kan miidiyaa irra finnetti kan isin waliin barsiifnetti fuudhee jiraadha. Akkasitti isin baasa. Yoo akkasiin nu baasitti akkasii barreessa. Yoo immoo lakkii as baasetti dafaa komentii barreessa. Komentii keessa laalee yookaan isiniif deebisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa isin fayyadaa jirtu isin jechaa dhufnee deebinee jira. Har'aan tanas kunoo akkuma argamu dhufnee walitti deebine gaafii keessan wantoota barreessaa turtanii fi maal akka jechaan aan deeggadda viidiyoo isin waraabaa deebisaa isin deebistan arkee ture deebisaa isin kan nuuf dhufe jechuudha. Galatooma ulfaadhaadha. Dhugaadha. Ammallee nama tokko jechiin anaasaa jiru hin gallee fi irra deebi'ee jechi tokko ibsaa fi amma eeyyen gaafiin wanti nan dhootan isin hin jee galatooma duraan dursee deeggaruu keessaniif iddoo tokko ulfaadhaadha. Wanti nan jeellee waan sirriiti. Namni tokko egaa biyya ta'ee tiggalte akkuma isin yaasee ture. Ammallee filannoo lamaan hin dhufe. Filannoo san gara keessanitti isiniif kennaa isiniin naa deebisa jechuudha. Saniifuu hanga dhuma sagantaa keenya nafaan turan isiniin jaa. Let's go. Sanboota waan silaa dhufeef guutuu aga dhimma san isin geessutti saniifuu nufaan tura isiniin jenna. Okay, daawwattoota hordoftoota keenya akkuma ture isiniin jenne sagantaa keenya har'aan tana waa lama murteessuudha. Lamaan sana hojii murteessitan jechuudha. Maaliif dhiiroo? Okay. Har'a dheengaddagaa waa'ee akkaan keessa dabree fi akkaan biyya tanatti geessinii muu ture. Har'aan tana gammoo waa lama murteessitan jechuudha. Waan hin jala dhufe isin beektanii. Wajaa gaariidha. Hagaan jala fiigee isin beektanii. Har'aan tana wooma fedhe haa ta'u ni fuudhaa jettan dhufe jechuudha. Naaf fuusiftan jechuudha har'a. Amma yoo dubartii ho'i qabadhee osoo hin dhufne durattiin akka isin naan jettan isin naa murteessitan. Yaa fuudhii yoo jettan isin fuudhii yoo jettanis isin laala jechuudha. Amma fakkeenyaaf isii amma Yaasmiin jala fiigee dadhabe achirraa ka'ee biyya san isii jecha bishaan baharaa san jala fiigee bishaan baharaa san jechuun karabbiin ni duutaa fi ni jiraatta kan jenne irra ba'ee dhufe jechuudha isii tana jala. Ergas dhufee maaliif khalaas qaba dadhabee jira. Dhugaa isii deemaa dadhabee jira jechuudha amma ni hin fuudha jechuudha. Amma fuudha murteessee jira. Saniifuu ni fuudhaan jedhee murteessee an. Amma isinoo maal naan jettanii naa murteessitan. Dhugaa rabbi isin hima namni tokko yoomiyyuu taana dubartii hojii malee hin ka'u dhugaadha. Karoo immoo amma akkanatti biyya tana keessa erga dhufe በጣም ከባድidha. Amaariffaan akkas jedhanii amaariffaan baru jirai. Amaariffaallee barutti jirai. Waa jedhimi sanii iddoo galatoomaadha. Warra inni deeggaraa jirtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaa. Har'a guyyaan jimmata viidiyoon kun sa'aatii isin gadhiifamu hin beeku waan ta'eef takka isin jechuu barbaada. Daawwattoota hordoftoota keenya ammaan tana maal jettan? Okay, surprise godhaa jiran ammallee viidiyoo kana hanga dhuma daawwadhaadha. Amma isin xiqqoo jaataadha. Warreen nama teessanii daawwataa jirtan galatooma komentiin ta'an hin barreessinaadha. Michiyoo gaan fideemmoon aadinaadha. Amma michoon kaameraa duuberte jechuudha. Kaameraa duubertii yoo isin hayyamtan asii baasaa yookaan immoo kan miidiyaa irra finnetti kan isin waliin barsiifnetti fuudhee jiraadha. Akkasitti isin baasa. Yoo akkasiin nu baasitti akkasii barreessa. Yoo immoo lakkii as baasetti dafaa komentii barreessa. Komentii keessa laalee yookaan isiniif deebisa. Takkana isin jechuu barbaada daawwattoota hordoftoota keenya dhugaadha. Shari'aan teenya furayyamtee takkittiin tunuu guutuudha bara. Fedhii dubartootaa guutuu jettan ani biyya sanii fakkeenyaaf achiin Yamaniin asiin Somaaliin asiin Itoophiyaa yeroo dhufuunu tokko irra fedhii isii bira kutee fedhii kiyya biras kutee waamee kan godhachuun murtee isaa meetti yaada taa'aadha. Waamee kan godhachuun yeroo tanatti fedhii namaa alaas afur sadeen hafee bakka ittiin guutachuu yookaan amma sadiitu kaameraa duuba dhaabbatu jira dhugaa isin himan kijibaan jiru dhugaa isin himu jira yoo sadii kaameraa duuba dhaabbatu jira yoo isin hayyamtan ammoo qoph godheetiin himmadii dhaabe isi wajji daawwattoonni keenya isin fedhanii koottaadha akka isin walii barbaratan barbaadan jedhee isin wal isin barsiisa. Takkana isin jechuu barbaada maal wanni goonu hin jiru waan ta'eef. Takkana isin jechuu barbaadna wallaahi wanni biraa wanni goonu hin jiru. Dheengaddallee dhugaadha waan takka akkasiin waliin dubbanna. Eessuma kiyyaa kaa agartan jechuudha viidiyoo irratti waliin turre asii ka'ee taanee waliin deemuu turre. Oromiyaa kana keessa bakka zooriin hin qabne jechuudha. Dhayinee isillee isaan birallee bakka san dhayinee suuta foddaan laallee sodaannee horiineef duba dachaanee
Sadi babata isi bodalalle wan bercarra isan walqunamun arkinif amma fude carra falas fuda khiyas fide walis kunnam sisa kam jatan takana ji fude je walis kunnam sisa amma yero tara jechira fa dibo jiru kunaka isin jibbu jetamni narka malefi malef duguan peta wantef dugu ada cuan duga wan kesi dabre bahalan marra gechu bakana ma jiruan bainef sanifo edu sinar sama jechina jecha jiru dubartii takka irratti fuudhaa ugaanche hedduu sin aarsu jira maaliif ni beekaa amma keessatti warri aaru dubartoota wanni aartanii jirtu maaliif dhugaa jirtu dhugaan isin dhuftes dhugaa jirtu san fudhadha antaan maan isin hinjaa ta'amma ifi teessee akka gartee isii akka jaarsisii isirra fuudhaa jirutti na fakkaasitee jaarsaan boodee jettu akka beeku jaarsa fuudha guriinis ijaa dhimmi keessanuma kiyyaas kiyyu machuusin jechuun barbaada. Amma namni kiyyaa kun dhaabaan ammaan tanaan xiqqaatu dhuguma saniin. Baarree dhibdhaadhu mucha baarreen geessu jette yaa Oromoon. Akkasii nama dhibdhaadhu illee nuun hin jina. Isin jechuu barbaada. Sadiifu daawwattoota hordoftoota keenya ammallee itti dabaluudhaan namni maanaa bitachuu barbaada rakkoo isin jedhe. Lakkoofsa bilbilaa keessan uummata asii jechuudha tortan lakkoofsa bilbilaa keenya kasarra isin keenyuun ila marhabaan hunjaa manni hedduu jira. Ani mana ko walitti isin ganneetu waan jidduu baakuma ne gadda isin jedhani jira manni Adaamaa jira jechuun amma Adaamaa jira Adaamaa illee jira bakka barbaadanitti mana warra barbaadan dubbisa bakka jiru tanallee qotta tattabadha gaara kanalaa bakka kamiin jira seetan amma ishi abbaa gadaa jedhaniin Adaamaa tana gubbaan jira jechuudha Adaamaa tana jalatti ilaalu jira magaalaa Adaamaa guutuuf jalatti ilaalu jira ol ba'ee jechuudha gubbaan taa'u jira jalatti kana lallaalu jira jechuudha bakka tana guyyaa dhuftan kottaadha waliin bashannananii daawwatan isin jechuu barbaanna. Takkasiitti daawwattoota hordoftoota keenya isin jechuu barbaanna daawwattoota hordoftoota keenya ammaan tanagaa nu laalame dubartii diimtuun naa taa'ama gurraattiidha amma diimtuu hojii jiraadheetiin jira gurraattii bitadhee dhufa akkam jettan gurraattii bitadha amma khalaas nama magaalaan fedha amma magaalaan fuudhuu fedha magaala takka laala nama foosisaa isin jedha isin jechuu barbaada. Takkasiiti magaala takka yoon arge amma niin fuudha khalaas saniifuu amma diimtuu nagaa jechuudha diimtuu fuudheetiin jira waan ta'eef magaala takkaa fi adii takka itti dabaladhaa firoonoo jechuudha. Isin jechuu barbaada daawwattoota hordoftoota keenya dhugaa rabbii ani ka hojjechaan isin hin jee kaduraa sanuma komentii jalaatti waan jettan jaadha. Na dubbisutanii gartee waa'ee kanaan hojjaa barbaadan hundi keessan lakkoofsa bilbilaa keenya sirra jiru nuqunnama isin jechuu barbaanna. Dhiiroo viidiyoon qabamu dheeraa viidiyoo keenya jechuun guutaaf hin guutu hin beekne ammallee waan takka takka sumanti isin dabaluu barbaada. Akkuma isin jedhe Yaasimiin amma haaraa ganda isaanii jirti harargee garaa dadar jirti amma inshaallah yoo rabbiin ulaaffise dhahina achillee ni dubbifna jeetiin garuu ittillee yaade nillee dhaqee foddaan akkuma isin jedhe laalee garuu wal qunnamuu hin dandeenye. Namni gaas keessa walitti deemu jiru eessuma kiyyaa innillee amma eessuma kiyyaa wallollee adda baane maaliif eessuma kiyyaa wallollee inni deemii achis geessaa jira waan nu jidduu jiru innis hin beekne ittiin himne waan ta'eef inni sana kadhataa jira jechuudha. Iccitee eessumni kiyya dirqama deemuu qabdaa naan jedhe ani dhaqu jedhee jalaa dide jechuudha. Saniifuu bakka hin dasan achi dhaquu jeetti jalaa dide. Amma nama hedduu yoo fakkeenyaaf gara maatiin kee hoo achi akka dhaqxu maaliif isin deeggaranii akka hin dhayne warra akkanaan hin jenne isin jechuu barbaada. Gandi keenya maatiin kee akka dhaynuuf dhiibbaan irra godhanii an achirraa ka'ee Adaamaa dhufe jechuudha. Maaliif ammoo akkaan achirraa isii tana Yaasimiin dhiisee as dhufeef anaaf beekachuudha. Dhimma saniif kottaa keessan qunnama waliin haasawuun isin jechuu barbaada. Waan jiru hunda jechuudha. Waan dhimma jiru maaltu akka as fide dhimma dhuunfaa kiyyaa jechuun kana nama barbaachisaa ta'ettis yoo ta'e malee namni dubbadhu hin jiru jechuun kiyya. San immoo rabbiin waa gargaaru rabbi sana gargaaru tuni komentiin barreessitanii wanni godhu hin jiru. Egaa akkuma isin hin jedhe gadda isin hin jedhe gaarreetii mi'a achirraa galee ilmooti yaa mucaa kiyya barbaada kan hin galee. Isin jechuu barbaada saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya yoo isin dheerannee jiraannee zaama isin godhu jiraannee dhiifama nu godhaadha. Mi'a guutaa silkii akkana isin jalaan kaafne isin agarsiisa. Guutaa Yaasimiin irratti isin bilbila. Akkuma dheen gadda gartee irra isin bilbilee mokkoree isin bilbilee si buutite ammallee irratti dawwalee isin agarsiisa. Obsa. Okay. Bilbilee si akka gooteen isin dhageessuu barbaada. Maaliif akka rakkoon tun hundi uumamaa jiru jechuudha. Yoo yaame si yaame yoo yaame. ሁላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ። Simin si akkana itti hin beeku jechuudha afaan kana maa akka jechaartu na galaan jiru.
የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ። ሲሚ ሲ መጨረሻት ቁናሙ ተደበቹ ሸሪያ ሲ ቁናሙ ተደበ akkuma gartan rabshuwaan jiru khalas waaydu jiraachudha rabbiin waa gargaaru yoon taanes yaadni kiyya kan uduraati nama dide jalaa didaniituma tattola yettes haa marhabaa loo saala jedhaniin afaan arabaatiin tafaddal jedhanii yookaan manni mana keetii jedhaniin saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya yoo isin dheeradhee jiraadhee dubbii lallaafisee zaman kana lallaafutti hin jira laadha Itoophiyaa gan dhufe nanya waan hin biddeena nyaadhu fi lallaafatu jira saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya waan agaruu sagantaa keenya dhufaar turtaniif galatooma hoottaadhaa Biddeen nuti nyaanne nyaadha watii nuti kan tuqanenis tuqadha asiira nuti dhuunfnes dhuga bunas dhuga gimas qamaa ansanuu darraa bilisa nyaata qofani nyaadha wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nu jiraadha bye bye